afaan keessan afaan biyya kanaa barachuun aadaa biyya kanaa barachuun barnoota idilee barachuun barnoota immoo barnoota dalagaa nama argamsiisuu danda'u barachuun murteessaadha jechuudha. Isin qofaanii miti kan lolaa ture. Bakka dhaqe hunda keessattuu bikka dargaggeessii baay'atu. Kanan dubbanna maaliifi galaanni biyya barachuu kuni osoo ati hin beekne si kofalchiisaatuma siin kuta. Haawee guddaa inni beektanii osoo dargii yoo itti seente waggaa ati garagaltu biyya biraan si baasee jira. Kanaaf qeerroon Faransaay barnoota keessatti cimtanii afaanii cimtanii har'a akkaan isin lolle nagootanii akkaan isin faarsuu fi isin boona godhuu keessaniif ammallee galatoomaa gara fuuldurallee jabaadhaan isin jira. Isin kophaa miti akka biyyaattis biitti keenya leencalloo takkaa'u riisoors uumamaa qabdi. Kalafa jalaa kalafa gubbaadhaa albuudaaf biqiltuu san kophaa miti garuu riisoorsii. Ilma namaati. Ilmi namaa biyya tokko takka baadha takka makiina baabaattatu. Biitti takka lammiilee isin yoo barsiifate barnoota tiyoorii xiqqaa kan qofa osoo hin ta'in barnoota ogummaa gaarii yoo barsiifatte ilmaan siisu biyya san keessatti misooma guddisan. Biyya san irraa yoo bayan dalagatanii leencalloo biyyatti ergan. Doolaara biyyi har'a qabshoo itti kana biyyaa fituu danda'a jechuudha. Yeroo hedduu mali wayii waan ijoolleen keenya fakkeenyaaf biyya saawutii keessa gara miliyoona tokkootti jira jiru. Qatar, Emirates biyyoota adda addaa keessatti namni keenya hedduu jiru miliyoonotaan jiru. Garuu immoo hojjettoota biyya sana hojjetan biyyoota sana keessa hojjetan keessan kaffaltiin gadaanaan kan kennamu nama keenyaaf waa'ee maaliif akka ta'e beekani tokko afaan biyya sanii hin beeknu hajji galeessa yoo ta'e afaan arabaa hin beeknu awurooppaa yookaan dhufne fireech yookiin ingilish hin beeknu tokko afaan hin beeknu lammaffaa barnoonni nu barannus barnoota qabatamaa miti jechuudha ijoolleen ta'e biyyoota arabaatti wanti rakkatanii wanti miidhamaniif ogummaa gaarii osoo barsiisin afaan biyya sanii osoo barsiisin waan dhaqaniif tajaajila gahaa warra isaan qaxaruuf hin kennuu hin dandeenye mirgaaf dantaa illee eegsisuu hin dandeenye. Ollaan ta'e biyya namarraa biyyi keenya kun yoo laaltan barnoonni isaanii keessattuu karaa ogummaati baay'ee cimaa. Isa qofa osoo hin ta'in afaan Ingilizii waan dubbataniif hedduu barbaadamuudha. Jarman kun amma kumaatama fudhachuudha walii galtee jirti jechuudha. Gufuu qofa miti ta'e kaffaltii lammii biyyaatti walqixa akkasuma ni argachuu danda'eera. Maaliif kana isin jaa? Akka mootummaan biyya saniitti hawaasnis ilmoo isaa of barsiisu waan gabaan addunyaa barbaadu ogummaa gama fayyaa fa'a ogummaa qabatamaa barsiisu lammaffaa ijoollee fi waan namni biyya alaa deemee isin dalagatii jechuu dandeenya. Qabeenyi biyya sanii lolli daaraa waree dhiisi gaammoo dhageeffatu nama kumaatamaan dargaggeessi kumaatamaan gara hojii seenu kana hojiitti bobbaasu qaxaruu hin danda'u. Kanaaf we must export human resources. Ilma namaa export godhuun hojjetaa export godhuun biyyoota alaatti erguun dirqama nu fayyadaaf. Garuu nama keenya biyya alaa dhaqee akka gabroomu osoo ta'in biyya alaa dhaqee mindaa gaariidhaan mirgi isaa kabajamee akka dalagatu gochuu danda'u. Maaliif jedhu darbee isin warri as jirtan kun guftanii afaan lamaa sadii bu'ii dalagachuu rakkoo qabu. Amma isa rakkoo qabu. Amma shangoota garuu afaan keessa wayyeeffattanii afaan biyyaa barattanii barnoota ogummaa keessanii barattanii hojii piroofeeshinaalaa dalagu yookiin immoo daldala mataa keessatti small business dalagachuu ta'uu qabu. Yookaan qaxarameetuma waan walitti qaale yoo ta'e utaale jireenyi biyya barattiidhaa osoo ati argin saayikila keessa seensaa jechuudha. Kanaaf wanni itti aanee hojjechuu qabdan akka dhiisamaa seeta. Wanni itti aanee hojjechuu qabdan yeroo Firaansaa wanni itti aanee hojjechuu qabdan amma namoota sadii jirtan afaan barattanii jirtan dalagaa seentanii jirtan fuula keessan irraa waan adda barama. Moonaa isin irraa kuufatan. Kan dura aaraa isin irraa kuufatan.
Material ta'in. Usuma business file kanaan. Voluntary mo nu gaagreena. Ammoo maal onitti ogummaa fakkeenyaaf ogummaa sibiila keessoo jiraatan ogummaa sirriitti barnoota dabalataa leenjii dabalataa fudhachuu. Har'a yoo yuuma 50 sa'aatii isin qabalan amaddu 70 dhibba galuudhaaf carraaqqachuu. Elektirooniksii keessaa yoo jiraatan fayyaa keessaa yoo jiraatan har'a health assistant yoo taate gara register nursing hojjechuu register nurse yoo taate boqsuma dabalachaa hojjechuu carraaqqachuu jabaachuu maaliif yoo rabbiin nu jiraachisee biyya sanii jiraachise amma diinagdee biyya sanii uffatan akka isin bakka godhanii bataatu. Amma diinagdee dheeyitanii ofiyyoo warra lafa kana osoo hin ta'in warra qabeenya keessanii dhaqee ayyoo abbo mana jaaru qofa osoo hin taane daldala tokko warshaa tokko banee obboleeyyan teessan dubriidhan teessan bu'atan ta'anii carraa hojii warra humna kanaatanii barbaadu. Walii galta joolli. Siyaasa hedduu as wayii lafaa eeggaddaas. Akeekni qabsoo ultimate. Roon walagaa sirraa kaafnee jallaa keenya takkaa qajeelchinee takkaa cabsinee sirna dimokiraasii kanaafnes waggaa dhuunfute eegsaa jireenya namaa fooyyessuu jechuudha. It's about improving quality of life. Quality of life waggaa kenna gama fayyaati. Gama soorataati. Gama mana keessa galaniiti. Kana hunda gochuudhaaf immoo maali? Dhaloonni lafaa dhufu. Dhaloonni lafaa dhufu. Yeroodhaa gama yerootti barnootaan, ogummaan, naamusaan guddisaan deemu. Hundatti waan namoota beekanii. Immigrant akka baqataan kun biyya hedduutti beekaan beeka. Yeroo keessatti Ameerikaa keessatti. Namni keenya xiqqaadha kan yakkaan beekamu. Gama naamusaatiin akka gaarii jiru. Gama barnootaatiin jabaachaa deemaa jiru. Amma immoo galii qabu, skills qabu dalaguu irratti akkanaa jabaatan isin dhaabuun barbaada. Hedduun isin jaalladha. Waan isin jaalladhuutti isin jiru. Maaliif alagaan dhagee hoggaan isin lolu uummanni dhibduubaa qabu dargaggeessini dubartoonni dhibduubaa qabu warra naamusa qabu warra barnoota isaanii cima warra dalagaa isaanii cima warra gara baraatti fooyya'aa guddachaa deemu ta'uu yoo beeke abbatti dubartii dhagamtu jechuudha. Goobaanii dubbadhaa jechuudha. Kanaaf hoggaan deeggarsa hoggaan hin qabnu san akka isin namoota waan beekuufi namootni hedduu galatoomaa gara fuulduraas namoota shakkii kan qabu galatoomaa. Kanarraa siyaasa yoo isin dabalee isin kun gaafachiifti kanaafuu carraa gaafii deebiin isin eegan. Hayyee galatoomaa ulfaadhaa hundi keessanuu amma namoota harka baasanirraa gaafiif deebii fuudhaa. Dubartii raayis dhiira raayis namoonni gaafii gaafachuu barbaadu. Tokko Faaruq Ibrahim. Amma Faaruq sadaffan. Iswam jadi kan, namni kana dhufu qaba. Akkam nagaa waltanii hawaasa keenya bakka wala qarree bakka nagaa harkisanii maaliyyoo haaris bakka dhufanii nu dubbisanii haa galatoomanii ulfaadhaa. Ani akka hawaasa biyya kanaatti keessaa nam tokko komii asirraa qaburraa takkanaa deebiftee jirta dhagura michirraa sana. Isin hafte akka hawaasa kanaatti isin hafte komiin isin qaanatti biyyatti illee akka hawaasa gurgurtti illee sirraa qabu bara 2018 namoonni hedduun jiranii situ dhufa jennee ganama baanee halkan asii galle dammataa fi jaafartu kun dhufa jaafara dhiigaafsan. Lachuu ammaa yeroo kanarraa dhufame gaafsa gaafa ammoo hidhaa baatee dhuftu
hawaasni kun gaafii seeraa gaafii sirraa qaba hawwiilee qaba dheebutee qaba hawaasa kana hagu nurra kukuufteetuma garba dubbaatiin baatee jalaalitta hawaasni kun gaafsa walitti bu'e ammallee har'allee nu keessa rakkootu jira hawaasni gaafa san sirratti wal dhabe maqaa keetiin hawaasni Faransaa kun wal dhabu gaarii miti siifillee nuufillee gaarii miti hawaasni keenya gaafsan irraa faffachan gaafa xiqqaa baatee dhuftedha har'allee baranallee homasatti nutti deebi'e ati hin beekta waa'ee galmaa irratti galma lamatu qabama galmi qabame kun hawaasni kun kafaluuf ta'a akka galma lachuutu inni kun osoo nuti jaarsa qabna community qabna haalaaf ture haa jabaattu ta'e jaarsa biyyaa qabna sheeka qabna qeesii qabna keessatti maaliif wanti kun nutti deddeebiti maaliif hawaasa keenya kaasii jibbuu taati hawaasni keenya sababa keetiin maaliif wal dhabaa gaafii kanatti jedhu qaba waa'ee barana ta'errallee kabara darreerraallee ati ni beekta ani nama siyaasaatii miti siyaasaa biyyaa irraa osoo hin ta'in ammatti bakka jiraannu kanatti yoo fayyaa qabaannee waliin nagaan jiraanne jaalalaadhaan bakka sirra dhufu kanatti yoo jiraanne bareedna hawaasni kun hundi bakka bakka irraa kan dhufeef jaalalateetti garuu carraa kana carraa hawaasni kun waliin jiraachuu dhabuun kun sababa ta'e ta'uu qabuu jedhama waan jedhsiifnee barbaadu biyya आइए हस्ते मोहम्मद उमर मुमका के अशरफ गमसिरा दूबा ताउसन आइए नमोत सभी का नाके मोहम्मद अशरफ गमसिनम तो होगे मिस्री के नाउसा नमो मरा इनके बोलियो Gaafii keessa waan gaafatame dandeebina. Sagaleen kenna kamu. Ani waan isi gaafachuu barbaadu tokko nama tokkoffaa. Sagaleen nagamu. Ayyee waan isi gaafachuu barbaadu tokkoffaa. Bootiin teenna warri qabsaa'ota durii Oromiyaa bilisa baatee hin hundeessinatanii turanii amma wanni sun haalataan waan jijjiirame fakkaata atillee xiqqoo gara Itoophiyaa bareessii kana dhiyaatte na fakkaata wanni sun akkamii ammallee Oromiyaan bilisa bahuu dandeetti akkaataa haala qabatama naannoo san jiruutiin yoo maal goone bilisa bahuu dandeetti moo yeroo hundayyuu uummata kanaan waliin booyaa jiraatna siin jechuu barbaada. Kabira waan is gaafachuu barbaadu waa'ee dukkana innillee waa'ee baddaa baalee yoo dubbanne uummanni keenya riratee aanaa daabbaa walakkaa dabalatee lafa isaanii irraa buqqa'uu jira sababbiin buqqa'aa jiruuf sababa jeedalaati obboleeyyan teenya jeedala hanqattee haga 2017 dhumarratti buqqaatan jedhaniiranii humna gahaa qabnaa isin buqqifnaa jedhaniiranii fakkeenyaaf aanaa riraa ati hidhattee argiteer kana fakkaate naannoo sanitti uummanni hedduu tokko beekamaadha. Uummanni keenya naannoo sanii buqqa'ee gara gammoojjiitti gala suniyyuu gammoojjii saniyyuu akka filannootti hin kenneef hin tolchineef haga bara 2017 dirqama qaatan jedhaniiranii waa'ee badhaadhaalee kun maaliif waa'een abbootii teennaa lubbuun obboleeyyan teennaa badhaadhaalee keessa jiraattu maaliif jeedalaa gattaate uummanni keenya jeedala sanii waliin usuu uummanni kun aangootti hin dhufin waggaa dheeraadhaaf jeedala san waliin jiraataa turan. Meebii jeedala atiru turte uummata keenya naannoo san isu dura. Atillee waan kanarra waan dubbatu uumaa baay'een argine garuu haga 2017 dhumarratti uummanni sun akka achi buqqa'u yoo dhiqqaate hiriira qofa keessa abbaa warraa 600 ta'a. Aanaa daabbaa yoo dabalate gara 1,000 ta'a. Namni abbaa warraa 1,000 kun ijoollee baay'ee of jalaa qaba. Kana maal gochuu dandeenya? Akkamitti sagalee uummanni kunniin nu ta'uu dandeenye? Baaleedhaan biyyiin Oromiyaa maaliidhaan baalee mul'isan wanni itti deddeebi'anii mul'isuuf uummata keenya nyaachuudhaaf fakkeenyaaf nama achi dhalate nama jeedala sanii waliin meebii
oolaa gaazexaanariyaatiin guddan. Kanaafuu waa'ee kana sarara diimaadhaan akka nu barreessitee sirriitti miidiyaan irra nu dubbatu barbaanna. Uummanni keenya qorra baddaasa keessaa ka'ee halkan tokko buluu hin danda'u. Golota 500 nama qabu jira. Kanaafuu waa'een kun sirriitti irraa kan nu dubbatu si barbaanna. Yoo barbaachisaa ta'e irra bilbiltee gaafachuu dandeetta. Aanootii Adaabbaa daarii baddaa jiran gaafachuu dandeetta. Galatoomii waan kana sirrii nu qabadhu adaraa si taa'u siin jedha waa'een uummata baddaa Baalee. Galatooma. Asa keessan daqiiqaa lama nu godhatee nu gaggabaabsa. waan dalagamu hunda waan dandeessu dalagee jirata. Saniin alatti qabsoo kana fuutaniitti geessitanii uummata isaaniif hin malletti eegataniitan booda wanni hedduun uumame waan uumame san booda atis waan uumame hedduutu. Wanni kun amma wanni lafaa kaatee isaa kana eegamaniidhaaf baate booda dubbadhu yookaan immoo waan kana keessatti calliseetti ilaaluu barbaadee galetti booda amma lafaa kaateetuma waan akkanaatti yoo kaa'e gaafii biyya personaalii fudhatine wanni nan si gaafadhu amma gaafa amma kaatu kana tarsiimoo fi yaanni lafa kaa'ame tarsiimoo fi yaanni lafa kaa'amee badii amma dura uumame sanitti akka itti deebine yookaan namoota ummata Oromootiif yookaan ummata saba kanaaf hin madaalan jettanii qabsoo keenya fudhatanii aangoo qabatan san itti deebitanii isaanii loluuf kaatan amma waan sanitti akka deebine maaltu tarsiimoo fi yaanni kaayamee kan nuti beenee itti hirmaachuu dandeenya. Wanni jiru sun ifaa akka nu ta'u barbaadnaa takkaffaa gaafii biyya sanii. Qabatama mootummaa kana wajjin jijjiirama fiduudhaaf yookaan immoo isin jijjiiruudhaaf haalli isin kalkuleeshin isin gootanii socho'uu jirtan maaliif kana hubannee nutis isin wajjin hirmaachuu akka hin dandeenye yookaan akkuma amma duraa san taate jechuudha. Gaafii kana wanni kaaseef biyyoota akka ABO, mootummaa, faannoo, dargaggoota gaangestarii itti heddummaate. Fakkeenyaaf biyyi keenya 2016 dura waan jiruu fi amma immoo daranuu waan hedduutu ibidda hedduutu qabatee jira waan ta'eef uummata kana wajjin kana hunda wajjin akkamiin fal'aansoo seenuuf qophoofteetti yookaan nutis mari'achuus dhufte waan jiru gaafii kiyya. Kanumaa immoo yaada kiyya gaafa masaraa mootummaatti affeeramtee taa'amman bayyana fa'aa wajjin affeeraa sadarkaa hafte galgala sana. Wanni uumame sun shakkii kiyyaan siima waldhabbii keessii fi kan mootummaadhaa የኦሮሞን የበላይነት እንገነባለን የኢትዮጵያ የበላይነት እንገነባለን ዋን ጭው ሰነ keessatti immoo ifama isaan የኦሮሞን የበላይነት እንገነባለን ጃኒስ ሲሃሶን አትቦ ኦሮሞ ዱራኑ ሀቀ ቀባ እኩልነትን እንጂ የኦሮሞን የበላይነት ለመገንባት አይደለም የተንቀሳቀስ ነው። Wanni jette sun hangam dhugaadhaa jira galtu. Eenyu maamee? Ayyeen Tokkoffaa bakka rabbiin baasee wal agarre lammaffaa immoo waan jechuun barbaadu na gabaabaa tokko uummanni hanqina baadiyyaadhaatiin toora kenna qaba
laayinii kanarratti akkuma namni marti argu hanqina baajata argina. Kanaafuu swaga yuutuubii isaa kana swaga dhigoonna jettu jechuudha hawaasarra naannoo sun deemaa jirtu kana otoo shaqqalate oomisni. Kanaafuu isarratti illee otoo dhiyaatee jettee sila hanqinni baajata isaa simii wanna jedhaa fi tokko isa gaaffii. Lammaffaa immoo qabsoon gaggeeffamaa jiru kun otoo hayyootaan deeggaramee jechuun hayyoonni keenya uumamee dhanillee isaan haa jedhan fakkeenyaaf waggaa jahan kana waan baay'ee jechaa turan miidiyaa adda addaa irratti garii godhamatu san ilaalu otoo ammoo hayyootaan deeggamee gurmaahee bifa qonna ta'een osoo deemamee jechuu barbaada rabbi isaa eegu rabbi nu haa soomsuu akkana jechuudha. Kana deebiitti kennameetu marsaa lammaffaa